Bifumol fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa jajjabeen urjii lolaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo goonsaa galmeessee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo urjii lolaa waboonsifoomsee jira. Harka fuuni daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashama akkam jirtu. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan isin biraan ga'u murataa obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa kooti. Illee fiigachan uummata Oromoo waboon zoonii bahaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo goonsaa galmeessee jira. Illee fiigachan uummata Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii humna yartuu sirna tortoraa Itoophiyaa irratti fudhateen humna yartuu sirna tortoraa Itoophiyaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo goonsaa galmeessee jiraachuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon urjii lolaa ifoomsee jira. Tufuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa tarkaanfii humna yartuu sirna tortoraa Itoophiyaa shororkeessituu uummataa irratti fudhateen jajjabeen diinaaf yaaddoo injifannoo goonsaadhaan lolicha goolabee jiraachuu ajajaan waboon zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii bahaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Bifuma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa jajjabeen urjii lolaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo goonsaa galmeessee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo urjii lolaa waboonsifoomsee jira. Haaluma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddu galaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo goonsaa galmeessee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddu galeessaa ifoomsee jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Oduu injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo muddee 21 bara 2021 irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa Cibirraan Soddon Booruu tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo goonsaa galmeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon jajjabeen diinaaf yaaddoo abdii fi gaachanni sabaa gootichi urjii lolaa godina Gujii bahaa magaalaa Nageellee Booranaa irratti tarkaanfii haleellaa cimaa fudhateen iddoo addaa Keellaa Dolloo jedhamutti diina irraan nama 5 ajjeesuudhaan 7 ol madoon adabee jiraachuu waboon zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa galgala sa'aatii 11 daqiiqaa 30 irraa hanga halkan sa'aatii 2tti kaambii diinaa Anaaliiban ganda Daarussalaam irratti tarkaanfii cimaa fudhateen diina irraa nama 15 ajjeesuudhaan 23 madeessuun meeshaalee akaamii 4 fi turtara haaroo 2 fi qarshii 30 irraa hiikuudhaan kaambii diinaa guutumaa guututti to'annoo isaa jala oolchuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon ifoomsee jira. Alwal fakkaatuun irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa nama tokko qawwee hidhannoo guutuu wajjin fayyaatti harkaan booji'ee lola hanga galma bilisummaatti kan itti fufu ta'us waboon zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan godina Booranaa keessatti waboon tarkaanfii haleellaa cimaa humna yartuu diinaa Abiyyat Kaaseen irratti fudhateen iddoo addaa Malkaa Haalluu jedhamtutti diina irraa nama 2 ajjeese 3 madeessuun madoo isaaniis areeratti yaalamaa kan jirtu ta'uu maddeen keenya achirraa ifoomsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun Malkaa Haalluutti ganama keessaa sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 2 fi daqiiqaa 30 irratti tarkaanfii cimaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboon humna diinaa irratti fudhateen nama 8 ajjeesuudhaan 5 madeessuun injifannoo goonsaa galmeessee jira. Itti fufuudhaan irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo goonsaa galmeessee jira.
Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon jajjabeen diinaaf yaaddoo waboon zoonii lixaa lola guyyaa lama walitti aansee Wallagga lixaa fi Qeellan Wallaggaa Aanolee Mandii Baabboo Gambeellaa fi Qaashaa Mandootti waraana faashinistii Abiyyoot kaasee waliin geggeessan injifannoo boonsaadhaan lolicha goolabee jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonichaa ifoomsee jira. Lola kana irrattis meeshaalee booji'een AKM 270 PKM Bireemii 27 Snaaper 30 Ribiijii 16 Diishkaa 8 konkolaataa 3 fi 6 fi ooraan 2 ombulaasii 4 fi rasaasa 1000 lakkaawwan qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo walumaa galatti waraana PP 60 ol ajjeesuudhaan hedduu matoon adabee jiraachuus bilisummaa Oromoo waboon zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan muddee 21 bara 2021 irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon jajjabeen diinaaf yaaddoo gootichi abdii sabaa tarkaanfii halkan edaa sa'aatii 6 irratti warshaa Dabra Mogol kan qabeenyummaa isaa mootummaa biltiginnaa ta'e irratti fudhateen konkolaataa Siimmoo Tiraankii 40 gubee dhabama yoo taasisu dabballoota biltiginnaa nama 14 halkan fayyaatti booji'ee jiraachuu waboon zoonichaa ifoomsee jira. Yeroo ammaa kanas hanga sa'aatii kanatti warshichi to'annoo jajjabee gooticha waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuus ifoomee jira. Itti fufuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon urjii lolaa baha Oromiyaa ifoomsee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon jajjabeen diinaaf yaaddoo baha Oromiyaa Harargee keessa socho'u guyyaa kaleessaa muddee 20 bara 2021 galgala sa'aatii 6 irraa eegalee hanga ganama sa'aatii 12tti baha Oromiyaa ona Dirree Dhawaa Araddaa Lagadoon bakka addaa ganda Baddannoo fi Gabiibaa jedhamuun beekamtu keessatti lola marroo lammaffaa waraana tiksitoota sirna naftanyaa waliin geggeesseen humna diinaa irraa 7 battalumatti ajjeesuun 9 madoo taasisee meeshaalee waraanaa kilaash AKM 8 girnoo tokkoo fi telegiraama tuuriyaa tokko irraa hiikuudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jiraachuu irreefi gaachanni uummata Oromoo jajjabeen diinaaf yaaddoo waboon zoonii bahaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan gootichi abdii sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Cibirraan Elemoo Qilxuu guyyaa har'aa muddee 21 bara 2021 baadiyyaa ona Dirree Dhawaa iddoo laga Godaa jedhamu keessatti tarkaanfii laaleessaa loltoota biltiginnaa irratti fudhate weerartoota konkolaataa ooraalii 7 deemtu dhabama taasisee jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonichaas ifoomsee jira. Sa'aatii ammaa kanas baadiyyaa Dirree Dhawaa iddoo laga Godaa jedhamtu keessatti lola jabaa gaggeessaa jiruun weerartoota PP akka baala mukaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa harcaasaa jiraachuus ifoomsee jira. Egaa itti fufuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kaabaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen ergamtoota diinaa kan ergaa sirna tortoraa Itoophiyaa baattee deemtuu irratti haleellaa cimaa raawwateen ergama isaanii waliin adabbii cimaa irratti geggeesseen gama irraa dhuftatti deebisuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kaabaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irreefi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii giddugalaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonichaa ifoomsee jira. Egaa walumaa galatti irreefi gaachanni uummata Oromoo jajjabeen abdii sabaa tarkaanfii goleelee Oromiyaa hunda keessatti fudhachuu beeksisee jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti bilisootii fi sabiskiraayib gochuun nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna.